Akkam jirti ijoollee fayyaa keessanii ijoollee torbeen keessan akkam ture torbee bareedaa akka dabarsitan abdii qabna ijoollee kun qophii keessummaati har'as keessummaa waan gaarii isinitti himtu qabannee dhiyaannee jirra keessummaa har'aa isinitti himu eenyu akka taate jechuudha egaa barattuu ajaa'ibaati Hayaat Huseen jedhamti egaa Hayaat abbaa isheetiin Guraagee haadha isheetiin Silxee isheen immoo ijoollee mee isheen immoo maal akka taate shamarraa dhageettu angaruu isheen immoo Oromoodha jedheen jira isheen maal akka jettu hin beeku maaliif akkas jettee jechuun keessan hin oolu waa hunda isheen nutti himte garma isheetti sin dabarsa amma xumuratti nu faana turaa turtii gaarii. Duraan dursaa baga nagaan dhufte. Baga nagaan na eegdani. Akkam istiidiyoon keenya? Baay'ee bareedaadha. Namatti tola. Kanaan dura asitti miti ka dhufte. Eeyyan. Miti? Bareedure? Bareedaadha. Ijoollee nurgaa? Nurgaa. Ifuuffattee moo nagarte? Nagarte. Baay'ee gaariidha. Egaa ijoolleedhaan maal jedheen seete Hayaat? Hayaat abbaa isheetiin Guraageedha yookaan saba Guraageetirraa dhalatte. Harmee isheetiin immoo isheen Silxeedhaan jedheen achi isheen immoo Oromoodha jedheen ati maal akka jettu hin beeku mee wal barii ijoollee wajjin. Ani maqaan koo Barattuu Hayaat Huseen jedhama. Kanan baradhu mana barumsaa seenaa yeroo san School of Excellence kofs afuriidha. Amma gara kutaa jahaffaatti darbeetan jira. Gara kutaa jahaffaatti ceetee jirta. Mee isa booddeetti dhufna. Tole. Egaa Hayaat kunoo Oromiffa sirriitti haasofti. Sirriitti suuf ibsiti. Maaliifati jalqaba akka jette sanitti jettee naan jechuun isaanii oolu ijoolleen. Eeyyan. Oromiffa akkaataa akkanatti sirriitti haasofti foonni si taasise. Maal akka ta'e sababa isaa baruu nan danda'a? Hin dandeessu. Mee seenaa isaa akkamitti akka eegaltees? Oromiffa akkamitti baruu akka dandeettees? Jalqabaa amma xumuraatitti bareechiti natti. Tole. Yeroo jalqabaatiif egaa namni gaafa barnoota eegalu nursery yookaan immoo gulantaa tokkoffaa kan jedhamu irraati kan eegalu. Yeroo gulantaa tokkoffaa yookaan immoo isa afaan Ingiliziitiin nursery jedhan sana yennaan barachaan ture. Gara semestara lammaffaatti yookaan immoo gara goolabaatti adeemaa turre yeroo sana gaa. Sana booda akkasumas faayinaalidha yookaan immoo qormaata xumuraatiin fuula dura barsiistuun keenya qaamolee miiraa isa Ingiliffaatiin parts of the body jennu sanadha. Afaan sadiitiin nu fidde. Tole. Innis maalidha afaan Oromoo, afaan Amaaraa fi afaan Ingiliffaati. Ani yeroo sana afaan maalii barachaa ture? Afaan Amaaraa, afaan Amaariffaa jechaadha. Barachaa ture sammuun kiyyaa baay'ee tokko natti tola uumamadha waan naan jedhan sana dafee seef godhachuu yookaan immoo dafeeti sammuutti qabachuu nan danda'a. Amaariffaa waanuma baradhuuf iyyuu natti hin cimne. Ingiliffas akkasuma Oromiffi kuni garuu anaaf haaraadha. Haaraa waan ta'eef iyyuu yeroo sana xiqqoo dhiphadheetan ture. Guyyaa akkasii dhiyeessitu qabxii qabaa fa'a jennaan barsiistuun keenya baay'ee tokko rifadhee amma Oromiffa kana akkam gochuu jedhee baay'ee tokko dhiphadhe. Achiin dhiphadheennaan haadha kiyyaa ta'uu abbaa kiyyaa yeroo sanatti akkuma mana galeen hojii koo jechuun akkuma namni barataan yookaan immoo barattuun akkuma manaa galee hojiiwwan adda addaa qabamteere egaa hojii qo'adhee tas fixee sana booda taa'eetan amma maal gochuu jedha afaan Oromoo kana jedhee dhiphachaa ture yeroo sana abbaa kiyyaa ta'uu haadha kiyyaa nan danda'ee ka'ii nan danda'ennaan waan hunda dandeessaa hin danda'ennaan immoo dhugumayyuu hin dandeesseenaa naan jedhan sana boodaan toleedhee nan danda'a maaf hin danda'u maaltu na jalaarra ta'edhee ka'ee garaa muradheetan ka'e. Sana booda xiqqoo guyyaan sun butame ture jechuun gara guyyaa sana nuuf dheeressitee turte barsiistuun maaliif Oromiffiillee waan jiruuf jechaadha. Sana booda yeroo isheen boqonnaa baatu sanatti deemee
akkuma ta'e dhibbadhee barsiistuu maaloo irra naa deebi'imee kan Oromiffaa sanaa al tokko irra naa deebi'ee barsiistuunis baay'ee tokko namatti tolti barattoota akkasii appreciate yookaan immoo jajjabeessuu ni jaallatte wanta ta'eef irra deebitee natti himtee mana galee shaakalee guyyaa sanatti sodaa tokko malee rifannaa tokko malee seeraan dhiyeesse ijoollee kaanirraa jechaadha. Ijoollee kaanirraa baay'ee tokko bareechisee dhiyeesseenaan barsiistuun baay'ee tokko natti gammadde natti boonteessi. Baay'ee tokko namatti tola ati akkamitti umrii kee kanaadhaan afaanota lamaan isaaniiyyuu dhiisi akkamitti Oromifeettee fa'a baay'ee tokko na jajjabeessite. Sokutaa Amaariffaa barattu. Achiin baay'ee tokko na jajjabeessite toleedheeni akkuma guyyaa sanaa kan qaamolee miiraa kanaa ibsee akkuma baheetan barattuun tokko osooma ibsaa jirtu abbaan kiyyaa kaffaltii ji'a kafaluuf dhufee ture. Mana barumsaa keessatti jechaadha. Sana booda dhufee ture. Abba maatiin egaa yookaan kaffaltiidhaaf yookaan waa tokkodhaaf dhimma wahiitiif gaafa dhufu ilma isaatiif yookaan immoo ijoollee isaatiif maallaqa kennuudhaaf miti. Bishaan obaasuuf miti. Nyaata laachuuf miti. Akkaataa isaan itti jiran nagaadhaa moo nagaa miti ijoolleen koo jedhanii nagaa isaanillee gaafachuudhaaf ni dhufu miti ree. To'annaadhaaf. Eeyyan to'annaadhaaf. Sana booda abbaan koo dhufee na laalennaan ani nagaadha. Achiin teessuma kiyya irratti taa'ee nagaanaan jedheenaanis nagaa jedheeni dareematti taa'ee jechaadha. Sana booda barsiistuun ni waamte. Barsiistuun alatti meena eegeetteeni akkuma abbaa keenatti jechaadha. Alatti na eegeetteeni alatti eegeen akka jetteen mucattiin tuni sammuu ishee baay'ee tokko ajaa'ibaadha. Uumama natti fakkaata baay'ee tokko waan jedhan daftee qabatti wanta ta'eefiyyuu haala kanaan jajjabeessi osooma waan kana jedhu garuu waa tokko nan dagadhe innis maalidha isheen Oromiffa kana sirriitti dandeettee jirti yoo danda'amaa ta'e bifa danda'amaa ta'een gulantaa lammaffaa yookaan immoo isin afaan Ingiliffaatiin LKG jennu sana jechaadha yeroo sana osoo Oromiffa galchite yoo danda'ame sababni isaas mucattiin tun bor nama guddaa ta'uun ooltu itti ittiin teennaan innis gorsa ishee dhagahee toleedhee galee haadha kiyya waliin mari'atanii yeroo gulantaa lammaffaa yookaan immoo LKG sana mari'atanii Oromiffa nagalchan yeroo nagalchan xiqqoo sodaadheetan ture ijoollee waliin illee walii galuu hin dandeenye maaliif ani Oromiffa yeroo jedhamu qaamolee miiraa sana duwwaa qabadhe malee akkasitti haasa'uu hin barre ture yeroo seenu baay'ee tokko sodaadhee barsoonnis kan ibsan Oromiffaan ijoollee waliin kan haasa'an Oromiffaan alaabaan kan jedhamu Oromiffaan faaruu alaabaa achiin waanan ta'u dhabe sana booda waanan ta'u dhabe hiriyaa tokkoon qaba ture. Achumatti jechuudha gulantaa lammaffaa sana keessatti achiin ishee waliin xiqqoo wal barraa waan ta'eef walii gallaa isheen xiqqoo na shaakalsiisaa turte. Faaruu alaabaa kanallee akkaataa haasa'aa kanallee na shaakalsiisaa turte. Shaakaleetan ji'oota xiqqoon booda sirriitti danda'e afaan Oromoo kana. Sana booda seemistara tokkoffaaf lammaffaa kan jedhamutu jira. Ani immoo sammuun kiyyaa waan naan jedhan sana dafee qabachuu nan danda'asin jedhee jirantiire. Achiin ani waan Oromiffa kana sirriitti isheen sirriitti na shaakalsiistee jirti. Kanaafiyyuu sirriitti waan na shaakalsiisteefiyyuu barnootaan baay'ee tokko cimtuu ta'e. Cimtuu avreejiin koo 100 avreejiin koo 99 tuqaa wayii yeroo sanatti jechuudha. Baay'ee tokko cimtuun ture waan Oromiffa kana shaakaleef. Dura garuu qormaatallee gaafa jedhan 0 hanqaaquu fidan ture. Isheen garuu sirriitti na shaakalsiisnaan Ega afaan bare maaltu natti cima maaltu natti dhibaa jedhee qabxii koos fooyyesseetan tokkoffaa bahee sana booda waraqaa ragaallee badhaasni naaf kennamee gulantaa lammaffaa yookaan immoo UKG kanas qabxii olaanaadhaan eebbifamee bahee gara kutaa tokkoffaatti deemee egaa akka gara kutaa tokkoffaa kanatti gaafa deemu gulantaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa kana gaafa barattu qubeewwan Aba caada jettee dubbisuu lakkoofsa tokko lama jettee dubbisuu akkasidha malee akka kutaa tokkoffaa akka kutaa gara kutaa olaanaa kanatti walitti qabanii dubbisuu miti.
yeroo sanatti afaan nan danda'a garuu nan rakkadhe maal kanarratti dubbisuu kanarratti ani gulantaa darban sadan sana keessatti qubeewwan adda addaa suuta jecha dubbisuu malee walitti qabanii dubbisuu hin danda'u ture sana booda osoma akkas jedhu tokkoffaa kan bahaa ture kutaa tokkoffaatti 16ffaan bahe maaltu uumame jara tokkoffarraa 16ffaa ijoollee meeqatu si caale jechuudha ijoollee hedduudha baay'inni keenya gara lakkoofsa yaadadhu malee hedduudha gaafa achi keessatti ilaallu egaa tokkoffaa baata taate 16ffaa yoo baate ijoollee 15tu si caale jechuudha hin harree garuu baay'ee tokko aareeffanne abbaan kiyyallee baay'ee tokko rifate maaliif tokkoffaa bahaa badhaafamaa maqaan koo haala gaariin waamamaa amma garuu bakka maqaa kiyyaa maqaa biraa barattoota biraa taanaan baay'ee tokko aaree rifadhee garuu mootu yeroo kanatti barattoonni eeyyan barnootaan warra ciccimoo ta'an ni dorgomu miira dorgomtummaatu jira haa ta'u malee yeroo kanatti gaa wanti nuti kanarraa of eeggachuu qabnu gaafa akkasitti barnoota kanaatiin gaafa wal dorgomnu ofittummaatu uumamaa dhufa bitti ana qofatu beeka ana qofatu tokkoffaa baha anumti haa bahu of jaalachuun ni jirti of jaalachuun amala akkasii ni uumama yeroo waan kana baay'isnu ani koo cimtuudha ammaaf akkasin baane jedhanii faa akkasitti aaruun xiqqollee miira hamaa sibirattis mul'attee turte sirritti mul'ate tokkoffaa waliin kan baate waliin iyyuu waltumuuf gaanii fa'aa jechuudha. Tole ijoollee keessummaan teenya irraa akkami ajaa'iba miti tole erga akkasitti afaan oromoo sirriitti baruu eegalteen booda maaltu ta'e laata malattoo eenyutu qayyafachiisa harmeen ishee yookaan abbaan ishee afaan oromoo beeku laata gaafii isinitti hin taane ijoollee nan gaafadhaani mee dhaggeeffadhaa isinis hayat abbaan kee yookaan harmeen kee yookaan firuma kan kee keessa kan afaan oromoo beeku ni jira jiranii haati tiyyaa godina arsitti dhalattee jiraattee arsii bahaa asalla jechaadha magaalaa asallaatti dhalatte waan ta'eef hawaasaan sun uummanni sun oromifaasaa xiqqoo ni dhageessi haasa'uu garuu hin dandeessu haasa'uu dhageetti malee haasa'uu hin dandeessu sabaan maal isheen sabaan silxeedha biyyi isaanii gara waraabee kana haa ta'uyyuu garuu achitti dhalattee guddatte achitti baratte jireenya ishee achitti dabarsitee walakkaasa itti jalqabde jechuudha walakkaa isaa abbaan kee hoo abbaan kiyyaa sabaan maal abbaan kiyyaa sabaan giraageedha saba oromoo jechuudha saba giraagee jechuudha oromootti fidde anuusi oromoomsee kaa maal godhare reef oromoodha jedhee ture miti tole mee mana keessatti erga isaan afaan oromoo hin barre yookaan hin beekne gaafa manatti galtu eenyutu si qo'achiisa ufumaa qo'atta eenyu si gargaara namni na qo'achiisu namni na gargaaru hin jiru wanta ta'eef iyyuu yeroo sana gaa kanaani 16ffaa baheef namni na gargaaru illee hin jiru ture jechoota kanaa walitti qabadhee dubbisuu sammuutti qabachuu seef gochuu waan hin dandeenyeef iyyuu namni illee na gargaaru hin jiru waan ta'eef isaan ati jabaadhu haala kanaan garummootu kana fooyyessi jedhanii imana gorsu garuu barnootaan homaan jiru kanaaf iyyuu ani baay'ee tokko naaree maaltu na dhiphachiisa saba oromoo kanaatiin maaltu na afaan kiyyamti maaltu na dhiphachiisa jedheefaa tuffiin qaba ture yeroo sana baay'ee yaada dogoggora jecha yaada dogoggora yaada akkasiin qaba ture baay'ee tokko nama jibbisiisa maal egaa namni na gargaaru hin jiraanne egaa ani jechoota kana walitti qabadhee sammuutti hin qabanne maaliif na gargaararee wanti kuni egaan akkasti walii galuu hin dandeenye maal bor bu'aa akkamiinaaf kennaa jedhee baay'ee tokko yaada duuba deebi'uuf yaadde jechuudha ayyee yaada dogoggoraa qaba ture sana booda garuu gara kutaa tokkoffaa gara kutaa tokkoffaatti 16ffaa bahee lammaffaatti immoo 14 akka tasaa 14 baheennan yeroo kanatti fooyyeffadhee jira jijjiiramni waan dhufeef iyyuu haala kanaa yoo itti fufe maal rakkootu jira jedhee yaada dogoggoraa koo hamma danda'amaa ta'een sammuu koo keessaa baasuuf yaale sana booda lammaffaas sadaffaas yeroo isuma dubbisuu hin dandeenye garuu mootuu
hiriyaa beekii maana kan sin jedhe suni yeroo sanatti ishee waliin rileeshinii gaarii walitti dhufeenya gaarii waan qabnuuf yeroo sanatti akkasidha jettee na gargaarti. Sana booda gara kutaa afuraffaatti gaafa dhufnu 16 irraa ka'ee gara sadarkaa 8ffaatti dhufe. Jijjiiramni dhufe jechuudha. Tole. 8ffaa baanaan abbaa kodhaaf akkasidheen. Ani jijjiirama guddaa ofirratti argaatan jira. Gaafa isheen na gargaartu jechoota sana walitti qabadhee egaa dubbisee booda sammuutti nan qabadha. Gaafa qormaata jedhamu 10 fida. 20 keessas yoo ta'e nan cufa. Tole. Akkasitti 8ffaa baanaan abbaa kodhaaf waan jiru kana itti meetan ani qabxii gaarii galmeessaatan jira wanta ta'eef iyyuu kana booda isinis na gargaaraan jirtanii kanaaf iyyuu ani immoo haala kanaa yoo tufe tokkoffaa ba'uun koo hin oolu wanta ta'eef iyyuu nama qachiisaa naaf qacaraa jedheeninaan rakkoon hin jiru ati sitti haa tolu malee nuti hamma lubbuun jiraannutti lubbuun jirrutti waan siif hin goone hin jiru nan jedhan tolee galatooma jedheeni inni kun ikkoo waan galatooma nama jechisullee miti dirqama keenya gahee keenyadha wanta ta'eef nan jedhan tolee bakka jedhee naaf qacaran gaafa naaf qacaran immoo 8ffaarraa gara 4ffaatti illee afuraffaa bahee kutaa 5 afuraffaa yoo eega bahee booda ani kutaa meeqatti jechuudha kutaa afuraffaatti semestara tokkoffaatti 8ffaa bahee achiin semestara lamaffaatti darbuun keenya fuula duraa namni na qachiisa jechaadha naaf qacarame yeroo naaf qacaramu sanatti baay'een tokko inni seeraan na qachiisa dhugaa carraa kanaatiin barsiisaa sana maqaa waamee galateeffachuun barbaada. Yaa maddu galateeffadhu rakkoon qabu. Barsiisaa saffiun baay'ee tokko galatoomaa jechuun hin barbaada. Sababni isaas herreegarratti xiqqoo konfiyuus nagadha. Konfiyuus xiqqoo na dhiba jechuudha herreegni. Wanta ta'eef inni immoo barsiisaa herreegaa takka carraamu nu barsiisaa herreegaa suuteedhe ila akkasii. Ani immoo sammuun koo dafee qabata. Garuu yeroo Oromiffaa kanatti seenudha sammuun koo xiqqoo gara duubaatti. Oromiffatu akkasii godhe osoo hin taane afaan Amaariffaatirraa gara afaan Oromiffaatti gaafa jijjiirrattu jechoota walitti qabdee dubbisuu waan beektu san immoo sirnaan dubbistee hubachuudhaaf si dhibe malee afaan Oromoo jibbiinsaa miti. Mitire achi booddee jijjiiramne haga waan tokkotti madaqanii nama dhibaa mitire. Tole. Manatti illee yeroo hedduu Amaariffaa walii galla wanta ta'eefidha malee Oromiffi barnootaan baay'ee tokko cimtoodha. Gaafa sadarkaan himamaa jiru tokkoffaa kan baate lammaffaa kan baate ani hoomeerree baay'ee tokko dhiphachaa tan ta'e sadaffaa boonkoonoolee dhifaa suuta osoo hin jedhu nama biraa waaman ani hooyedhe kaardii koo gaafan fudhadhu baay'ee tokko aaree achiin inni na qachiisu sun immoo rakkoon hin jiru waa takka hin dhiphatin sadarkaa miti inni ijoon maaliin beekumsa dhalalee sadarkaa miti rakkoon jiru beekumsa qabaannaan maal jechuudha garuu ani hin hubanne akkas jechuun fakkeenyaa fi sadarkaa miti beekumsaa si jedhe barsiisaan kee maal jechuu isaas akkas gaafa jedhu maalidha barattoonni haatanis ta'uu waan biraa godhanii sadarkaa qabatan jiru ni jirullee tokko hanga 3 korrajanii yookaan immoo haatanii tokkoffaa kan baanillee ni jiru jechuudha. Mana barumsaa keenyatti osoo hin taane barattoonni akkasii ni jiru nan beekaa naan jedhe. Wanta ta'eef iyyuu ijoollee amala akkasii qaban jechuudha. Ijoollee amala akkasii haatanii tokkoffaa kan baan ni jiru wanta ta'eef iyyuu rakkoon hin jiru. Sadarkaa average yookaan immoo gatii giddu galaa osoo hin taane inni ijoon beekumsa maaliif beekumsi bor biddeena keenyadha. Beekumsi bor jireenya keenyaatiif isa bu'uuraadha wanta ta'eef jechaadha. Kutama irra jirtu san irratti akkasuma jedha. Waan barachaatiin turte san hubachuuf beekutu firii guddaadha jechuu isaati beeke. Sana booda akka jedhee na gorsi toleedhe garaa ciniinnadhee gara kutaa 5ffaatti dabaree kutaa 5ffaa gaafan darbu gara miira dorgomtummaa bara 2016 keessatti jechuudha. Tole gara miira dorgomtummaatti dhufee yeroo kana baay'ee tokko cimtu gaafa kutaa 5ffaa galu akkuma qachiisaan keenya qachiisaa ture wanta ta'eef jechoota takkittiin illee nan haftu sirriitti seeraan hin dubbisa seeraan sammuutti qabadha. Seeraan sammuutti qabadha har'a waan baranne kana jechuudha fuula afuriyyoo haa ta'u
peejii afuriyyoo haa ta'u galee manatti jechaadha. Manatti sa'aatii qabuudhaan maatii koo hojiidhaan gargaaree akkuma galeen mana qaraatiin deemaa achiin dafee salaadhee irbaata kiyya dursisee yookaan immoo isa booda dafee nyaadhee tan nan qwadhee egaa hojii manaa akkuma hunda koo egan fixee booda gaafa barsiisaan seenu yaadachiisa barsiisaa barannoo darbee jennee harka baasna jechuudha. Yaadachiisa barnoota darbee kanaafiyyuu ani ko nama na dargumuutu jira wanta ta'eefiyyuu nama sana caaluudhaaf immoo maal gochuutu narra jira galee qo'achuudha. Mana barumsaa keessatti barataan kamiyyuu barattuun kamiyyuu wal qixadha. Tole ijoollee kan hordofaatiin jirtan qophii keessummaatii keessummaan keenya har'a Hayaat Hussein. Hayaat dandeettii ajaa'ibaa qabdi. Waa hedduus nutti himaa jirti. Muuxannoof mudannoo isheetis nuuf qoodaa jirti. Isinis immoo kana daawwattanii irraa hubattanii muuxannoo isheetis mudannoo isheetis isiniif gahee guddaa waan qabuuf sirriitti daawwadhaa isiniin jenna.